كنوا أكو مارجا جرتن بالبليجرا كرواراتي مي يلا لوكته واني بيبلو واني دقيق من جرو قالوا أما إنجدا كان أكنا تي إني أجلس تربيتو كوفي إتشوفي بدي كان ما أنكران كان كي هذا كنيتني أو وانت كون رجومك أبيسا وانت كون أني أما ننشك بيروتو كتوكو شيء تود أوس دنداير إيه وانا كيسك يشكو في الشما جرتني كبجمتو تهردفتو تا لداتيو بكم جرتن وقف كلنا جيو أنا اللي نجمع كبجمتو تا كينيا هرّا ودو قداتي باي ودو قدّا باي كنا ما قدّسيسو وبوليتين تاني تاكا كان دبي كيسا جرتو جتشودا على الدنيا جدّمتيو أكو مارجا جرتن فوتونشي كان I think إلى لاي أكاسما سمو فوتونشي كان أكو مارجا جرتني وبوليتين تاني تون جتشودا أكو ما بيكمو هردفتو تاكينيا warra osoo bilbilin jechuudha waggaa dheeraadhaaf warra osoo bilbilin turtee jirti yeroo dhiyoo keessatti garuu I think namichi kinoo Bangladesh haa ta'u adoon nabicha mana mandaabii keessatti akkatti wal lolanii ta'u jechuudha wanti baay'ee nama gaddisiisu maalidha wanta lama wanti kun jechuun yaada qabatama ta'uu hin danda'a duute jedhan na normally namichi Hindiyaa haa ta'u Bangladesh haa ta'u hin beeku Arabaa haa ta'u ququrxeetoo shinti beetii keessatti galchee jira jetteetoo micayyoon takka jechuudha kan natti himte jechuudha inni kun immoo akkana jedhamaa naan jette malee yaada qabatamaa miti wanti information kun warra bira gaheetu jechuudha warra bira ogagee booda warri illee jechuudha boowanii hermii baafatanii jiranii garuu wanti kun dhugaadha moo dhugaa miti isa kana isinifan laxxafa minaalbaata soba ta'uu danda'a waan ta'eef micayyoon garuu kara waggaa 3-4 kana jechuudha beetisaba hin bilbille jechuudha na yeroo dhiyoo keessatti information kana warri dhageenyan jechuudha maal taanii bakka baay'ee gaddanii hermii baafatanii jiranii mee amma warra birattan bilbilaa mee yaada jiru waliin dhageenya jechuudha kinoo akkuma argaa jirtan bilbilee jira kara warraatti mee yaada jiru isaan irraa dhageessa waan ta'eef haga dhumaatti na hordofaa kabajamtoota keenya hello كم فيا جرتامه؟ جرت واقع أنا جوا. جرنا بيك تجرتامو كم؟ بيني. تناندورا ميديا ننكبا. سيبل بليتان تريو أكا تساته توجتشودا يروسن سجلك كورا بأسم كرار ديما جرو بيك تانا. duuban baay'ee caacataatu jira tureeyyuu sagalee dhaggeeffadhu sagaleen keetis hin dhagahamu na isa kanaafi sagalee baay'ee duuban caacatan jiru sun jechuudha dabarsuudhaaf illee jechuudha immoo yaw isaanitti waan hin dhageenyeef normally deebii sibil bilee dhifama wajjinii yaw keessi kiyya waan madaa'eef waa'ee kana waa'ee intala teessanii taate waan illee obboleettii lamaan qaba Dubaayii keessi kiyya baay'ee gadde walumaa galatti amma bakka kinoo caacatan jira fuldura kiyya viidiyoo riikardii gochaa jira isa kana yaada jiru bakka yaw micoon teessan alama addunyaa jedhamtiiti mee yaada jiru hordoftoota kiyyaatiif wannoo dhiikinoo yaw qaraxaarra jira kan yeroo dabartee dhiifama guddaan si gaafadha ka caacata ture yue me yaada jiru me kino sagalee kee riikardii si gochaa jira waan ta'eef viidiyoo as na fuldura jira qaraxaatan jira amma yaada jiru me natti egaa maatete yaadni jiru guyyaa suni guyyaa meeqa akka ta'ellee hin beeku yeroo bila torbee lama kana obboleettiin ishii kun Dubaay turte beektaa achuma dhuftee gara Dubaayitti jijjiirrattee deemte.
hiriyoonni shimmoo achitti hafanii jiran biyya biheerusanitti obboleettuma kanatu ishii fudhatee tureeyyuu walumaan achi turanii erga ishiin achi deemte waggaa lamaan dura nu bilbilaati turte hanga waggaa 3 akkas tureera amma bilbilli ishiin jalaa dhokate wanni beeknu wanni dhageenye hin jiru garuu amma dheengadda kana akkanatti Paakistaanaawwi tokko walitti dhufteeti inni ajjeesee torbee tokkoo fi itti cufee badee Samboda poolisii waamameetu balbalicha irraa banii reessigaa torbeetti waan ta'uu qabeessaa badeeredhani. Isheenis immoo seeraan ala baatee ala jirti mana kontiraataa hin jirtu dhokattee waan jirtuuf homaa argachuu hin dandeenye kana kaa hammam akka qulqulleessitanii irra geechan akkamittinnaan yaada oduu keessaa maal mucayyoon iddoo kana kireeffattee jirtu akkanatti Paakistaanaawwiin tokko ajjeesee torbee tokkotti qollofee deemee isa jedhattee obboleettii kana Dubaay irratti bilbilte obboleettiin keenya kun immoo achas nu bilbilte akkanatti nutti himte kanumaan karraan kan ka'e haadha keenyatti illee yaa'u boonyi boo'amee jechuudha. Ahaa mica lakkaa Dubaay keessa osoo hin ta'in Beerut keessa turte alam lakkaa'edha. Alam ekkoo Dubaay turre Beerut turte. Ahaa okay. Illa yeroo sanitti guyyaa bilbilti guyyaa nu gaafatti gaafa bilbilli ishee ana biraa bakka hundaa'u dhaabatu garuu al tokko dhaabatila. Wanti kun dhuguma qabeessa wanti kun ani amma nan shakkaabe yeroo tokko ishee ta'uu dhabuus danda'a dheetan waanan keessi kiyya shakkuu fi beekta. Nutu iyyuu shakkaa jirra sababni isaatiiyyuu maalis seeta otoo biyya alaatti gaafa namni du'e gara biyya ofii hin galaa. Sababni kun immoo kan hin galleef waan yeroo sanitti nama 18tu abbaan wallaallamee gatame isa jedhamus immoo ergasii warra achi keessa jiraatu baay'ee isaanii akkasiin jedhan bara 2015 kanatti immoo wanjalli sirma hin raawwatamne ishitatti makiinaan qofa rukutteetu abbaan wallaallame malee kuni amma hin taane bara isin jettanii silkiin kun immoo sinirraa dhaabatatti gara nama 18tu du'ee abbaan wallaallamee gatame nuun jedhan. Baay'ee keessi kiyya gaddee jira obboleettii I think dhugaan sin jedha maal namni akkana jechuudha nama ofii akkatti osoo ta'elleen akkana hin ta'u qabu tureeyyuu dhuguma dubartoonni especially biyya Beerut keessa jirtan hordoftoota keenya kan na ilaalaa jirtan isin hunduu jechuudha dubartoonni biyya Beerut keessa jirtan alam addunyaa jedhamti footoo ishii isiniif laxxafa akkuma argaa jirtan kabajamtoota keenya dhuguma yoo ishee argitan yoo ishee ijaan argitan iyyaafadhaatii karaa keessatiin natti maayi mee achumaanillee bilbila keessilleen itti mime. Egaa bilbilli kiyya duwwaa 910 65 92 42 ani iddoon teessuma keenya yaa magaalaa Garba Gurraacha kuyyuu aanaa kuyyuu jedhama kana. Okay duraan dursee waan bilbila naaf kaastetu jechuudha informationii kana naaf kenniteef galata guddaa argadhu inni lammaffaa immoo jechuudha rabbumti bakkuma jirtanitti onnee keessan isiniif haa jabeessu maal jedhan sida wanti kun osoo dhugaa ta'uu baate baay'ee keessi koo gammada ammas hordoftoota keenya especially dubartoota biyya Arabaa jirtan please of eeggadhaa yoo deemtanilleen karaa seeratiin osoo deemtan baay'ee gaariidha. Isa kana jechuu barbaadetanii obboleettii teenya alam addunyaa jedhamtu tana footoo ishii isin hunduu namoota baay'eedhaaf sheerii godhaati obboleettii teenya tana iyyaafadhaan isin jedha hordoftoota keenya kanan jechuu barbaadetanii informationii gaasirraa argadheetan jira mee dhumarraa hordoftoota kiyyaaf wanti ati isa dhumaa jettu jira mee obboleettii ta'u. Egaa hordoftoota keessaniif wanni jedhu isa duraan dhufee gaafachuu keessaniif galatoomaa isaati isa warra Arabaa biyya alaa jiraatan kun keessumattuu iddoo kontiraatatii ba'anii akka hin deemne badanii hojjenna maallaqa arganneedhaan iddoon isaanii akka hin banne of eeggannoo akka godhanidha. Obboleettii kiyya kanas immoo barbaadanii kan na argamtus yoo ta'e haalli ishiin ittiin duutes qabatamaan kan nutti himamu yoo ta'e galata guddaa isiniif qabna kanaan wanni dabarsu. Eshi obboleettii galata guddaa argadhu baay'een si kabaja yaada informationii jarmoo sifan bilbila mee rabbumti ka
sagalee gaarii nu dhageessisus sin jedha. Hayyee galatoomaa. Ishi nagaan jedheshi. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma dhageessanii micayyoon Dubaay keessa sun ta'in Beirut keessa dhiifama naa godhaa. Beirut keessatti informationii akkuma dhageessan kana please isin hunduu jechuudha iyyaafadhaa namoota baay'eedhaaf share godhaa please na baay'ee keessi koo gaddee jira akkuma footoo ishee argitan kana maaloo share godhaa uummata biraatiif isinin jedha iyyaafadhaa. Bilbila immoo amma isinitti himte kanaan jechuudha haaloo jedhaanii isheelleen dawwalaatu jajjabeessaa isin jedha wanti kun soba natti fakkaata mee rabbiin waa gargaaru isin jedha horaa bulaa kabajamtoota keenya sheerii godhaa uummata biraatiif nagaan naa jedhaa baay'een isin jaaladha isin kabaja nagaan jedha.